أكاسي إن شاء الله فياتا ناقرة بابا أكاسي ونانك موتير سكاو مومباتا إن شاء الله وناوكا موتير أوكي باي إيفاما وريا كما يساو نتن باكي كنا نما منتي ديني شيكا ميتيو مالي ميتي يعني اللي قرتين أمو أكا وناتوكو ديني نمو قراتو ساقا في بيتو فتوان وانا كنا ديبسون أباك أبدي بيكم ساقا غاري فيسي دين الإسلاما إنان ولو كانين ديبسن يوغا فتونا بكنا كيسا ونما كنا nama gartee diinii gara biraatti as dhufe kana yeroo waa isin gaafatan just yeroodhaaf akka hin rifanne akkana ammoo wanni kun bal'ina barbaadde achi dhaqaa gaafadhu jedhaani akkanumaan lakkanii miti nallaalu deemitanii ariinaani innis nama gaafate akkas inshaallah ammallee asin fidina waan akkasii warri dongorta sin nama areeda dara laalee namni kun sheeka jedhee dhufa areenni sheeka sheenni lama kanaan sheeka jechuun sheekni lama tokko sheeka inni jedhan nama manguddoo umriin isaa gartee akka kiyyaa kana nama manguddoo jechuudha ganna 40 dabre sheeka jechuun ni dandeessa kun namni keenya kaan nama sheekaa jechuun nama qaraayisuu kan salaachisuun imaama jennaani sheeka jedha jechuudha areeda laaliitii miti namni kun nama amma sheekolemmaan warrummaan salaachisu diinii qajeelloo beekan fatuwaan kennan keessaa yoo dhumaan akkanumaan dhaqanii lakkuun kanaa ni beeka uuma dhagan kama beekan kana namatti ergan waan akkasiin lamalaa godhan warri biraa ammoo warri onnattan Mustafaan areeda qaba sunna irraa mul'ataaf kun waajibas gartee rabbiin narra baasee islaamummaan tiyya ofirraan haadinaa jettiif kaa malee sheeka gartee ilmi irratti onnaa qaba bu'uu miti jechuus ni galee. Kanaaf akkasin naa fudhaa isin jechuu barbaade. Areeda aadateefis namni nama sheeka ta'uu dhabuun nama gartee hedduun akkasin laala. Warra areeda kana guutuu haadatee qulqulleeffatee gariin kan rabbuun baasiniif sheekaatu jira olumaayii sadarkaa qaba wanni kun. Daa'ii jira wanni tartiiba hedduu qabu namuu kitaaba qara'ee ilmii tana qabee gurraa kennaa akkasin naa hubadhaa isin jaalladha isin kabajaa nama folchaa seensarratti warra seentan waa'ee diinii kanarratti hundee turre innis maalidhaa waa'ee namni tokko kaa isheenni tokko looyyoo qaltan nabi rabbi alayhi salaatu wassalaam hadiisa kaleessanii tolchaa qalaa jechuun sibiila keessan yookaan immoo cuuphee tolchaa qara haalaan akkan dararan godha yeroo qartan ammoo akka loon sun hin agarre godhaa jedhu kana itti hidhanii kiristaana yookaan ammoo maalii qalaa jedhu walii hidhanii waan san fidan jechuudha. Dogongora hin jedhu diiniin keenya. Nama ajjeesa iyyuu hin jedhu jalqaba. Waa'ee kana gubbayyuu ajjeesta kana ajjeese illee kaafu sun biyyoonni musliimaa taagartee fakkeenya bakka Suudi Arabiyaadhaa haddii namarra dhaaban nama zinaa dalage nama lubbuu namaa ajjeese yoo hin dhiifneef diinii keenya islaamaa keessatti nama ajjeese ni ajjeesan akkamitti akka inni ajjeesetti nama ija si baase ija baafta ija san dabartee waan biraan tuttu nama si dha'e dha'uu dandeetta takkatti na dha'e jettee laman dhooftu bakka inni si dha'a akka inni si dha'etti wanni hundi akkasi kaa'ame jechuudha diinni islaamaa nama jedha malee musliima kiristaana addan baasu lubbuun nama tokkoo baduurra laan lubbuun nama tokkoo beeytiin rabbii diigamuu jedha Nabi salaatu wassalaam akkasuma laan lubbuu ilma namaa kana akkasitti hurroon dongoran jirtan akkasitti haa fudhannu jechuu barbaade kunis waan barbaachistu silaa viidiyoo las finnee waliin irra laallu kanaaf haqa keenya diinii keenyas ammoo yeroo as dhufne isin dhaammadhu maali hundi keenya dirqama diinii keenya irraa qabnu qoo qabaadha Nabi Rabbi salaatu wassalaam ergamaan na duuban dhufu hundi keessanuu narraa bakka buutanii hattaa kalaama jecha takka jechuudha narraa geessaa jedhan haqa warri beektan ammoo waan dhufta argitan takka deebisu warra gartee biyya kana waliin qabu ilma namaa addan Oromoon obboleewwanii maaliif Oromummaan dhiigaan amantiin kun kiristaana kun musliima kun waafiqeeffata kun pirootestaantii mirga isaati dhibba akkuma islaamni mirga qabu kiristaanii waaqeffataa mirga qabu waan fedhetti amanu ka gaafatu anaaf si'i miti rabbi hunda ana ammoo amantii namaa kabajuu amantii kiyya dirqama narra godhe siyaasaa yookaan heera mootummaa osoo hin taane bakka amantii akka fudhu waan rabbiin kiyya godhinaan jedhu godha malee waan mootummaan Dr. Abiy Ahmad Ali yookaan ammoo ibalu godhi jedhee miti kan akkasii fudha isinillee akkasuma waan baabiliin godhi isin jedhu goota waan matsaan qulqulluu baate bar ati waan itti amante sun godhi isin jedhe goota jechuudha kanatti amantiif siyaasaa waliin laaquudha kun akkasii naa fudha nama sana ammoo kan agartee afaan Amaariffaatii wanni sun bahee wanta kana irratti duullee dhaamsuu qabna gartee warra kiristaanaatiin waaqeffataa warroota biyya kana waliin qabnuuf dhiigoo waliin qabnu hunda keenya jidduutti yeroo inni takka gale wal amansiisuu dhugaa jirtu dafnee deebisuu irratti kaa'u kanaaf kana isiniin jedha isin jaalladha isin kabajaa
saa dheeraa sirra turre yoo saalaan gaafii fi yookaan waa yaadan qabaatiin warri gara peejii jirtanis warri gara tiktook jirtanis na uffolchaa waa'ee amantii dubbatte naan jenaa ni dubbanna waa'ee amantii yeroo dubbannu amantii tiyya gaarii tantee gaarii miti asirra dhufee dubbachuu mirga qabu nama tokko yookaan daawaa godhu asirra dhufee maaliif bakki kun peejii irratti waa'ee biyyaa irra dubbachaa jirru waan taaneef Mustafaa yoo barbaadee daawaa godhu taate as yeroo dhufee waa'ee siyaasaa dubbadhee peejii biraa biradhee yoo nama akkasii ta'e jechuus ni barbaadeeti dubbadha malee as dhufeen qabu maaliif namni dubbileewwan gartee dhiigaan oromummaan bulummaa waliin qabnus akka sabni biraallee haa ta'u as dhufee waa'ee biyya ofiitiif yookaan gaafiif yookaan mormuuf yookaan deeggaruuf as dhufee as ta'a jechuudha. Kanaaf akka isatti sin dhagaame sigalee walii kabanyee Mustafaan musliimaan na beeka ibalu kiristaana beeka ibalu waaqeffata beeka walii beennee wal amannee amantii walii kabanyee yeroo jennu amantiin tantee baddu akkanaati osoo hin jenne deemuu qabna isiniin jedha. Kanaaf gaggaarii qalee bareedduu ilmaan Oromoodhaa yoo saala gaafiif yookaan yaadan qabaatiin hagam isiniin jedha jechuudha. Isaan yoo qabaatan haa dubbatanii. Kanaaf ilmaan Oromoo qaqqaaliin babbareedduun rabbii waliin Oromummaan nu faaya. Biyya takka irratti gartee qilleensa tokko irratti waan hunda waliin dhandhamne. Keessaa Oromoon yeroo Oromoon dhiige hidda tokko waliin dhiinnee waliin duunee waliin arrabamnee waliin waa taane wanni maa isin jedhu maal walii haa gallu. Walii galan alaa galan ittiin Oromoon namni walii gale alaa yoo galle bar alatti hafa. Gufuun itti ofii dura. San keessa osoo wal morman garana deemna garas deemna bara. Namni karaa waliin deemu namni karaa deemu tokko lafa dheeraa deemu. Maal jedha kun asiin baana abbaa asiin baana lakka asiin baana osoo wal morman as lafti itti dhiiti. Dukkanooftee karaa bulu yookaan waatu itti gala. Yoo walii galan garaa deemu wal jala deemanii galan jechuudha. Kanaafuu walii haa gallu akkamii walii galla. Wal mormuu wal hinaaffaa wal dura dhaabbee osoo hin taane wal jala dhumbuqaniiti. Abbooyaa mee tantee akkam akkanatti hayyee mee deemee si ilaalamee hin deemu. Deemtee ilaalla gaaf kaan abboo an dhageessa irra deemee mi'ee bara akkasii walii galla. Mee isa mana deema dadhabdee ati lakka akkana silaa gootu akkas goote yoo jennee walii galaa deemna. Sirni jaalala dhufa wal dhaga'u dhufa. Yeroo adda harkifannoo waliin jaalalli bataa deemti wal dhaga'uun hin jiru mormu maaliif amma hillee isaa kaan ammoo hilli kiyyaanisan maal jennin afaan keenyatti akkasuma wannaa sin xiiqii ni jedhami osoma argitu godduu mormu jibbaadha si dhufa. Tanu keessa booddeen jazbaati maal beekta jettaa tis naan jedheen amma maal faallaa isaa deemuu deemta malee isaa waliin galu. Tan akkan goone inshaallah isin jaaladhaa isin kabajaa walii haa gallu walaa dhageenyu. Rakkoo martuun hiikatti inshaallah bismillaahi ta'ala hagaa warri adda biyyaan deeman hin jallatin rakkoolee naannoo Oromiyaa akka mootummaatiin jirtu nama bo'u jira mootummaan Oromiyaa illee dhagaa jira. Nullee qubatti qabaa jira jirti naannoo Oromiyaa rakkoo yes naannoo Amaaraa rakkoo jirti yes Tigraay jirti yes naannoon kunniin sadiin ibidda keessaa boba'aa jira rakkoo keessaa deemuu jira. Maan furre anillee si waliin gaafadha. Rakkoolee jirtu. Uf qulqulleessuu qaban hattu keessa jira saamtu keessa jira. Namoonni dhimmi wanni kun laal bu'anii dalagaa jiran miti. Gubbaa irraa gaditti. Yoo dalaganis 50 dhibba dalaguu qaban uummataaf achiran. Yoo dadhaban nama kennuu qaban. Yoo dadhaban fedhiin biyyoota namaa namoonni fedhii dubbachuu barbaadan isaadha. Galatoom Jaal Mustafaa bareeda anillee sagaleen koo waliin deebisa. Okay. Anillee wannan dubbachuu barbaade akkuma mana ban asirratti si argee addis gaafadhee atillee wal galchitee garuu gaa maal jedha beektaa Oromoo yoo mammaaku nama farda barbaadu gurra isaa keessaa akka farda nyaata nyaatu gurum jedhaa jedha Oromoon beekta. Nuti yeroo ammaa wanti gurra keenya keessa nu deddeemaa jiru akkama aniifatiyyuu beennu waa'ee ammaa biyyi keenya keessa jirtuuf itti jirtudha. Nuti yoon bakka sana geenyaadhaaf iyyee ganama bullee maal agarraatti jirra. Kanumarraan waa lama dubbachuu barbaade. Tokko waa'ee amma yedduu kana torbanuma darbe kana yookaan torbanuma kana keessa waa'ee dirra du'aa deemaa jiru kana keessatti waa xiqqoo dabarfadhaa yaada kiyya kuni isa lammataas ka biraa xiqqoo nin tuqa
waa'ee amma Dirreedawaarraa kabajamoo muummichi ministeeraa isaanii biyyuma jirru jiraannee galgalaa ganamatti akkuma siin jedhe hordofnaa. Hordoffii keessatti muummichi ministeeraa waan biyya keessa jiruu fi waan haqqaan jiru dubbata. Waan kaleessa lafa jiru dubbata. Malee Oromoo qofaaf waa leellisuu miti. Garuu uummanni ollaa keenyaa nuti obboleeyyan jennu akka nuti isaan kabajnu illee hedduu nu kabajaa hin jiranu. Kanaafuu kabajaa walii godhachuun baay'ee barbaachisaadha. Waan tokko Oromoon hammataadha egaa jedhamu dhuguma garaa bal'annaa inni hammannaa yoo yaadatta ta'e torban lama dura waa'ee aanaa Gursum naannaa sanarra jiru wajjiniin haasofnee turre. Ammallee deemtee gara Dirreedawaa kanatti waggaa dhuftu tokkotu jira. Uummanni Oromoos akka Oromootti of beeke. Uummanni ollaa keenyaa akka ijoollee kuush yookaan immoo akka warra Somaalee kanaan hedduu walitti dhiyaanna. Isaanillee hedduu nu kabajanuu mootummaan naannoo keenyaa waan kana irra sossobaa kana waa qajeelchaa jirtan fakkaata. Yaa isin dhagaa itti fufaa abshiru itti fufaa. Qajeelfattee? Iyyeen ayinaa attentionis ni kennuu qabaa chaarjiin irraa dhumatee itti kaadu iyyeen. Sagaleen kee miyuutii irra jira haa ta'u ishaaraan naaf gala. Dhiifama chaarjii Somaalee nuti hedduu qabna. Chaarjiin irraa dhumatee itti kaa'u jira itti fufaa isin dhaga'u jira dhiifama. Ayyoo. Uummata Somaalee kana hedduu kabajna. Nuti gaafa bara wayyaanii sana waggaa bara abdiillee sana waggaa uummanni keenya akkanatti buqqa'ee jedhu nuti Somaaleen nu buqqisee hin jennee wayyaaniin nu buqqisee jechaanii turre. Nuti obboleeyyanii jennaa gaafa sanas hedduu biyya namaa keessa teenyee utuma garaan nu gubatu ituma ijoolleen keenya akka baala mukaa harcaatu itu haayyoleen keenya obbolaan keenya dhalaaleedha akka itti ilmoo daa'ima akkanatti lafa rakkiftuu isaan kana hin balaaleffanne hin dhiibne nama biraa waliin nu naqee nuti wala abbaa fagoo walirraa jiru miti jenna nuti ilmaan Oromoodha. Kana keessatti waa'ee Dirreedawaa waggaa dubbatamu maaltu jedhani utaalcha keessa gara gaadaa dabarfattii jan gaadaa kana namni citii waadhaaf qabaa. Maal keessa utaaltee waa gaadaa buutii jedha Oromooni. Akkuma kana xiqqoo obbolaan keenya kunis qusachuu qabanii warri mootummaa naannoo Oromiyaas waan kana yeroo hunda ilmaan Oromoo kana sodaataa yookaan lunnatuun gooniin seera biyya sanaatiin akka seera biyya sanaatti mootummaan naannoo Oromiyaa akka waa sirreessu asumaan dhaamsa dhaammadhaan illeedha atillee asumaan dhaga'i sagaleen kan kee baay'ee dhaga'amaa fi sirratti bira dubbachaa jira. Utuma jaallannuugaa nama jaallatanitti waa himatanii uummata keenya irraa xiqqoo waa dhadhaabbachuu qabaa isa jedhamu dhaammadha. Gara biraatti yoon sii darbu waa'ee amma gara warra ammaa fardeenii warra ollaa keenya warra Masriitii fi warra Eertiraa ta'ee biyya keenyatti as duulu kana keessatti egaa warri kaansilumaayyuu warri kaabarra jiranu Itoophiyaatu wajjin nu bulcha malee hedduu anamaan taaneetu biyya sana deessisuudhaaf durirraa qabee isaan cinqaa. Oromoon immoo waggaa 150 mootummaa naa kennaa 4 kiiloo naa kennaa hin jenne ofumaaf jalatti maaliif sirni seerri biyya sanaa hin qajeellee maaliif seerri biyya kanaa qajeellee walqixxummaa keenyaan hin bullee maaliif walqixxummaa keenyaan beekamtiin nuun kan namni qofa irratti xiyyeeffatee Oromoon bara dhufee darbaa qabsaa'aa ture malee 4 kiiloon naqa jedhee qabsaa'an turre. Haa ta'u yeroon geessee carraanis nu geenyaan achis geenyee rabbiin shukrii naga'u. Laftis keenya 4 kiiloon sunis keenya bakka biraa miti. Haa ta'u achi geenye warri amma fakkeenyaaf ilmaan Oromoo ta'anii ani akka dhaamsaa tokko yookaan immoo asirratti dubbachuu barbaadu warra Eertiraa gargaaran ani hedduun itti gadda ayyoota warra jedhamanii warra Eertiraatiin saatalaayitiin isaanii saatalaayitii Itoophiyaa irra jabaadha. Meeshaa waraana isaanii meeshaa waraana Itoophiyaa irra jabaadha. Dippiloomaasiin isaanii dippiloomaasii Itoophiyaa irra jabaadha. Waggaa jan xiqqoo namni waa qaanfachuu gaariidha. Ani nama barate miti hin baranne mataa koo waa yaada. Mul'ata hedduun qaba. Waan achi dheeressee ilaala. Yoon barachuu dhabe jedhee duutee dhaabadhee ilaaluun irra hin jiraatu. Anis biyya sana keessatti gaheen qaba.
dubbachuun irra jira jechuufan dubbadha. Achi keessatti waggaa akka kanatti dubbatanu ani hedduu na gaddisiise. Maaliif nu gaddisiise hoo jettu muummichi ministeeraa waggaa inni paarlamaa irra taa'ee dubbatu umuriidhaan ijaa ta'uun keenya ni mala. Rabbiin immoo dandeettii walirraa jabina namaa kenna. Carraas walirra rabbi namaa kenna. Guddinas walirra rabbi namaaf kenna. Kun rabbi biraayi malee ilma namaa biti. Utuma namni isa caalu jiru carraan achi geessuun mala ukaan immoo rabbiin beekummaan fuudhee akkuma gaafuma duriitti namaa qopheessitu nu qopheessee achi nu kaa'ee waggaa namni tokko dhaqu asitti wal kabajuu dadhabne Oromoo waan jedhu waggaa mammaaqu ammas dhiifamaamsa Mustafaa kee afaana quumoo kafaara kucaalaa jedha Oromoo waggaa mammaaqu naannoodhaa waa mammaaqa afaana qachuu afaan xaragachuu moo kafaara quutu caalaa jedhe deemanii asii muummicha ministeeraa Iliyaasaa wajjiniin barate kanaa wajjin walii galuu moo asii Eertiraa dhaqee Masirii dhaqee waa'asee waan kaleessa nuti goobanaa daachee jenne sana warri keenya kaakaliin fi abaabileen nutti maal guddisan sana maaliif sana barbaaduun barbaachise. Kanaafuu nuti waa'ee dhimma baaraa ulaa galaanaa biyya keenya irratti biyya jirru jiraanne ijoolleen qeerroon biyya jirtuyyuu ireennu erga taanaan hin dhannaa waraana federaalaa jittee guumiti hin dhannaa warra jedhee har'a ilmoo tokkitti qabu baasee abbaanii filmi dhaquudhaaf fedhii itti qabu nuti waan kana irratti ulaan galaanaa yoomnuu banamaa guyyaa kamii borganamaa jennee eegaa jirra malee saatalaayitii Eertiraan nurra guddaadhaa warri xiinxalaan keenya isaantu xiinxalee achi nu gaa jiraadhaa Oromoon tokkollee dhaabbattee eeggachaa hin jirtu jaala kiyya. Nuti ulaa galaanaa ergaa guyyaa gaafa wanni sun paarlamaa irratti gadi kaafame duraan namnuu dhosaa taasa. Dhugaa dubbachuuf hundinuu gaafa dur biyya keessa jirru qabsoo Oromoo ganda keessaa qabsaadhuma turre naannoo taanaan mul'achuu dhabne wal arguu dhabne karaa miidiyaa wal agarsiisuu wal arguu dadhabne malee gahee keenya hundinuu biyya jirruuf naannaa jirru guuturraa ba'aa turre godina jirru guuturraa ba'aati turre. Baay'inni Oromoo sochii sirraayyi malee namni Jimma dhufee Arsii dhaqee Harargee dhaqee lakkaa'ee miti gaafa sanas sochiin Oromoo baay'ina irraanii gaafa sanas gaafa wayyaaneen baara kana Eertiraatti achi hirkiftee biraa deemtu hundi keenya iyyuu waan jechaa guddanne waan ijoollummaa keenya kaanee itti yaadaa dhumne rabbiin fidee nu agarsiise jaala kiyya. Ani akka nama tokkotti gaafa baarri sun achi kennamuu qabee wanni kun ilmaan Oromootiif godhamee ilmaan Oromootiif iyyi namtichi kun baara kana achi qabee hunda keenya keessa bulta. Waan kana mootuma umuriin jiru rabbi nu agarsiise nagaama. Ituma umurii agarsiise wanni waggaartuu nuti umuriin jirru immoo umurii keenya keessatti nu qaqqabsiise nu agarsiise kana nutis ga'ee keenya bahuu qabna sagalee ta'uu qabna biyya jirrurraa jennee biyyuma jirru jiraannee jaala kiyya namoota moggaa keenya warruma garee fardeenii kanaa wajjin fiigu nuti atakaaroo wal qabnee harkaa wal qabne jechuudha bakka jiru guuturaa kokkee wal qabnee walirra jira. Ijoolleen Itoophiyaa ijoolleen Oromoo biyya jirtu guutuutti kakaleessa wajjin nyaattee dhudde sababa waan kanaa irratti nama dudda walii gahe. Biyya jechuun haadha ofiiti ulaa ofiiti kanarratti immoo namni tokko walii galuun dirqama isaati. Ani biyya duniyaa harratti hoggan argu Araboota keessatti argee waggaa wal jibban waa'ee Arabummaatii fi waa'ee gosummaatii fi waa'ee naannummaa irratti wal jibban waa'ee siyaasaa irra wal dhabu malee nuti ilmaan Oromoo achi dabarsinee warra Masriitiin baarri keessanii Itoophiyaan baara dhalootumattuu hin qabnu warra jechuudha bira ga'e tokko warra xiinxalus achi keessa jira. Xiinxala hoggan yommuu nama tokkotti qofaan jiran jiru hundinuu mana isaa taa'ee jaartii isaa biras taa'ee nama xiinxalaa jira haa xiinxalu ammallee. Kanaafuu nuti Oromoon keessattuu waan kanatti ijoolleen Oromoo nuti gaafa Afrikaa keessatti akka saba guddaa taane eenyuka biyya sana keessattis akka nuti guddaa taane eenyullee hin beekaa wanni kaleessa godhames nuyiif godhame har'as wanni ciccamee akka nuti laa kanatti gadi hin baane nu dura dhaabbatamaa jirus numaa fi kana beennee ilmaan Oromoo bakka jiru. Waan fedhe irratti wal dhabuu danda'a. Siyaasaa fedhe anatti irra biyya bulchuu danda'a. Anatti irra qamadii facaasuu danda'a. Anatti irra buna biqilchiisuu danda'a. Anatti irra biyya kanatti kilaasha fiduu danda'an qabirooti. Ulaa baaraa yeroo inni banamu irratti
afamuuziin keenya maalii tokko hin taane yaadni keenya maalii tokko hin taane kan Abiyyi Ahmad miti yookaan kan Angibii miti yookaan immoo kan ilmaan Sikkoo Mandoo miti yookaan kan ilmaan Arfan Qalloo miti wanni kun waan biyya sanaati yookaan ilmaan Taaddasaa Birruutiif fidaan jiru waan kana hunda keenyaaf biyya sanaaf keessattuu nuti ijoolleen Oromoo kaleessa sagalee tokkoon oppidiyoo san kaleessa turan gara tokkotti wajjin deebine kana yeroo laftinuu bari'eefti dhufu kana keessatti ulaa baaraa kana keessatti waggaa jarra akkana nu godhanu ani waa hedduutu natti dhaga'ama jaala kiyyaa kanumaafini asitti ol bahee siin jechuu kooti kun dhaamsa kiyyaa guyyaa biraa ajandaa kooti irra dubbachuu dandeessa na caalas immoo odeeffannoo hunda quba qabda waa hedduuyyuu sirraa dhageenya akkas siin jechuu kooti kanaafuu ani gama tokkotti deebi'uun kan nu barbaachisu beeraa sabii biyya kanaa namni ufumaa gurmeessee fidu nu ta'uu qaba malee abbaatti ta'uu qabna malee lakkiin danda'amu gadaa kana keessatti miti gadaa kana keessatti kilaashni hin jiru gadaa kana keessatti unni lafoodhaan jiru unni xayyaara erga unni xayyaaraa jiraate unni miilaa sunuma jiraata erga unni miilaa jiraate unni xayyaaraa sunuma jiraata baara abjuudhaan mililikiin duratti maali ablagni abbaa itti dadhabamaa ture gadaa kana keessatti kan inni ka'ee guduunfame nuti nu ajaa'ibsiisa maaliif dhagaa guddanne gaafa ni daa'ima abbaan kiyya na bira dubbachaa ture laga nu bira yaa'ee warra misiriitti dhaqu misira deebisaniidhaan nurratti quufanii akkana ta'a jedhee akaakiyyee kiyya dubbatuun dhagaya anaa ijoolleedha kanatuun dhaga'uun guddate har'a immoo dhaloota kiyya keessatti yeroo ilmi kan koo ga'u kana keessatti wanni kun argamu wanni kana na gammachiisu hin jiru mataa kootti jechuu kan kooti waan kana immoo ooruu abbaa kiyyaa irratti hin dhumne biyya kiyyatti dhufe malee kanaafuu kuyyoo nama hin gammachiifne maaltu nama gammachiisa warri boodattis biyya bulchina jedhan maal eeggatu maal isa qulqullaa'ee jaayisa isaanii ta'e kanarratti dhufanii bulchanii kan ulaa baaraa baname kana wajjiniin sagalee ta'anii bananii kaanii dhufanii irratti bulchanii Abiyyi Ahmad zalaanama citaa gaafa gallisaa ga'e numa galaaba amma hin jirutti hojjete gaafa tokko yoo yaadatta ta'e Jaal Mustafaa waan jedhe ani hojjedhe deemuun barbaada malee taa'uun barbaaduu jedhe namichi muummichi ministeeraa akkasumaan jedhe jarris taraan kun nugaa ammaaf immoo waa inni qabu kana isaa wajjin dhiibne tachi bunne gaafa immoo inni waa sirreessee nu jalaa kaa'e nuti isin bulchinaa kan isarra jabduu immoo itti goona ammaa dhabamte nutiin hin baratinuu kana yaanna afooshaa gandaa keessattuu kana yaanna nuti natusi afooshaa natusi abbaa sii ta'a jechaan jirru kun maaliif dhabamee kana keessatti ilmaan Oromoo bakka jiran guutuu sagaleen tokko ta'uu qaba kanatti atakaaroomni hin barbaachisu jechuu kooti kun badhaadhina deeggaruu miti biyya ofiitiif dhaabbachuudha biyya ofiitiif of kennuudha badhaadhina soo deeggaree jira rakkoon qabu haa ta'u immoo kun badhaadhina tokkichaaf miti gadaa isaa keessatti dhufe jenna malee gadaa badhaadhinaa keessatti dhufe jenna malee waan biyya keenyaa dhufe akka muummichi ministeera paarlamaa keessatti wanni kun jedhe badhaadhina qofa miti kan inni ilaallatu bilisignaa qofa ni ilaallatu jedhe jiraatee jiraachuu dhabee wanni sun immoo sirri dhuguma sirri nuti wallaaloon hin baratin iyyuu kana hin beekna akkasi jaala kiyyaa saalee si dheeressee isin jedha galatoom ulfaadhu.